Akkam argitee muluu koo molaayi konka atis muluudha. Man eessaa yaatanii jedhaa baran kaampii akkamitti isin oomishi. Sagalee ol kaasi yaada kanadhu. Maa taaptaaf hin goone mee isin amma an kanumaa. Anam Kenya jiraadha. Anam yoo nami nama no ere qaxita banking galfat. Gara warkiyya. Ijoollee teenya Dubaay nyaadhamaa jirtu dhaamsa dhaamii birri isaanii akkamitti Hin dhageessisa? Dubbat baqaala. Yoo anakki kiyyatti warri akka fulaa nyaataman irraati anakki kiyyatti yookaan baankiin galfachu. Baanki galfachu si fulaa nyaatamtu. Fulaa yoo ettetan boro maraatee deemtu irraati. Odo baankiin galfattee qaxita warra kan kee harkorraa seenee warrillee diqqaattullee beesi sun itti fayyadame akka kiyyaatti gaarii. Fulaa nyaatamte. Gana maadami jala hojjattee halkanii guyyaa riib dhabdee irree kan keetti dhabdee naaf qooti warra odoo qabdu odoo tabiriyyaa waliin taphachuu barbaaddu waan kan cufa itti dhabdee waan kan fidde waan boro dhabdeetti bori mataan fiiloon si keessa hammaatu. Balaan akkasiin koyeet illee yeroo tokko darbeetti akka Dubaayii kanan baay'anne koyeet a'uuzu billah. Koyeet yoo jiraatellee waggaa keessatti al takka nama tokkicha hin godhamu malee. Koyeet jechuun barii a'uuzu billah. Ammalaalee akkuma godhanii beekaadha. Jibriilillee ni bahuu barbaadee ture reefu nageetti jee haaree deebisnee. Akkam seeta Jibriil keenya wanti godhuu qabdan akka hawaasa keenya kan biyya Dubaay jiraatutti nama maallaqaan erga jee ijoollee keenya takka lama sadii nyaate kana waliif gurubbii jaarradhaatii wal beeksisa. Yoo akka haati faaxee jette gabbaastanii saaxiluu yoo nama Oromooti jettanii isin marare nama san naannuma biyyuma jiraatan keessatti maaqabii irra kaaya. Maaqabiin isin irra keessan by the way namni kudhan yoo waa'ee isaa hamtuu dubbatee wal irratti mari'attan dafee wal ga'e bakka hunda. Siigalee namni akkatti nyaadhamaa jiru rakkoo sirra ga'e yoo nani quban qabaanne anillee dhufeetiin bakka san dhaqee rakkoo akka sirra geessee san qunnama. Haadha faaxeetillee yoo waan irra ga'e hin beekne haati faaxeelleen achi dhaqxee rakkoo akka kiyyaa san irra ga'e jechuudha. Dhaggeeffadhu. Haati faaxee yoo waan haadha faaxee irra ga'e abbaan qaariyaa hin beekne abbaan qaaraalleen achi dhaqeeti akkasii waliin galaafatamnaa jechuudha. Kanaafi ragaa qabatamaa godhadhaan nama takka lama sadii kan achitti kasaare sadii barbaachisu lamaa qabatama siigalee nama akkasitti birri nyaadhamee harka duwwaa hafe yoo qabataman beektan gabbaastanii walii dhaama akka walii aantanitti akka wal beektanitti akka walitti aantanitti nama shaniin gurubbii namni kun nama biraa beeka namni kun nama biraa beeka nama kanarraa ifeegaa birrii keessan ittiin kanninaa obboleeyyan kiyya laffaatii keessan hin qisaasina ja'aati akkasitti waan kana walii dhaama sirreessuu dandeessan baay'ee yoo kana dide nama san qabdanii poolisiidhaaf saaxiltanii inni nu waan seera alaa dalagu kan jiru isin nyaachuu osoo agartanii itti dhiisuun qabdan seeraaf saaxiluu qabdan namni kun hattuudha nama dafkee bulu nama dalagataa waan akkanaa fuudhee waan akkanaa godhee namni kun nama kana jettanii mootummaa firraa kannu yoo nama san tokko akkas gootan namoota biyya san keessa jiru kan biraa kan maallaqa erguutu shira nama keenya irratti yaadu dantaa jireenya isaa yaada jechuudha. Abulu waan akkanaa godheeti qaanyaawee hidhamee biyya galee warri abuluu sun akkas godhe anaafis ni ta'a. Horii namaa kana seeraaniin irraa fuudhee seeraan biyyatti ergaa jeeti sammuu isaa yeroo hunda kontirool godhaa deema jechuudha. Sinii galee. Kana keessa lamaan kana keessa tokko filachuu anama yeroo tokko maal godhe beektaa koyeeti jira nasraa dhageeffadhu. Mujarattii takka silkii biyya ergite jedhanii silkii bitee faazarii kiyyaa fi silkii biyya ergite jedhanii an jarattii hin beeku namatu na hime namarraan adnoonna jedhe. Itti bilbilee jarattii dhufte silkii narraa fuute silkiidhaa fi paawar baankii. Haganan maal godhe sitti fakkaate kaameratti matiyya qopheeffadhee gizemanni achi as deemuuf gizemanni asii achi garagalu taargaa isaa.
Arfaatee waan akkanaa nutti hin gorsin nama nama yaa qabdaa sen. yaa sinne Walla targaa makiinaa isaa qacci godhe. Haganatti amma maal godhe sitti fakkaate asii fuudhee na bira deemee guyyaa afurii silkii geetti jedhee tana torbaan eessise. ati abbuna waasii ba'atina waasta yaa dhalfaate mirti Wallahi fuudhee torbaan eessise. Torbaan eessise yennaan gaaf kan naa galchii jedheen haddaan boruun iftaanii jedhe. Mana poolisaa deemaa jira jedheeti targa iskiriinshuutii godhe san bichaa wasaappiidhaan itti erge. eessaay Mana poolisaa deemaa jira garaati hidhattus ilaalan jedheen. akkana kuno Waan fedhellee dhabnaan makiinaa isaa sanni qabadhaa. Yoo makiinaa namaallee kireeffatee makiinaa namaallee fuudhee abbaan makiinaa sun giddi funyaan isa qabeessa fidaa beektaa yoo nama faayidaa hin qabne illee ta'e. professional yes Argitee? yaa Argitee kunoo muyee nan isiniin jedhu kunoo kana muyee ooroo ka isiniin jedhu kunoo isa kana gaa'is qaama waan isaa dubbataa jiru jechuudha. Kanaafi maal godhe silkii san gaafa guyyaan 10 ta'u fuudhee biyyan naa galche. Osoo guyyaa san targaa san qabachuu baadhe ammin daajii tokko itti gadi boohee birriiti ya fuudhee silkiin bite paawur baankiin bite inni nin kiyya kiisatti gakkaayateetiin wanna hidhee jechuudha. Silkiiti ya hoo maal godhe gizeetti kennu san makiinuma maallaqa fuute shaat silkiiti ya chaarjessee ka'ee silkiiti ya chaarjessee banee ka'ee paaswoordii ofii kiyyaatti galfadhe silkiiti. abbaate Argitee? Paaswoordii ofii kiyya kasammuuti yaan beekutti galche. Silkii san way jijjiiruu danda'a hin danda'u. Silkii sanillee jijjiirraan balatu isa eeggataa beeki. Argitee? Silkii san gaafa asii haatee biyya galtu maatiin paaswoordiin qollofaadha. Lakkoofsa kanaan banaa deemaatii silkii tiyya ta'uu ishee eeggachuudha argitee. Silkii mati bitte tana 4G'tii fuudhanii kasii galchantu jira. saa Argitee gara takka dhaquun garri ni dhaquun jiru jechuudha. okay Siif galaa miti. waan godhuu isaa dandeessan ani ni himu Tooftaa kana osoo fayyadamte ijoolleen tana birrii dhaqanii isaa baankii galchanii ka'anii inni boru ganama deebi'ee birrii galchu sanii kootu fuudhi bakka hin jirutti jedhaniitu mataa argama makiinaa isaa shaxirraa godhaniiti gara dhaqu tokko qabu. Gaaf kan inni himattaa poolisiin makiinaa san qabdi kireeffatee dhufeellee tanaan abbaan makiinaa inni irraa kireeffate sun giddi funyaan qabee isa fida jechuudha. yaa Waan akkasii san godhuu Jibril keenya egaa waan beenu dubbanne Yaada bareedaadha. lakkoofsisan keessa jirta uummata nutti hin gorsin jettee rifattaare. Kaameraadhaan makiina jala dhaabatanii jedheetti sodaadheeti. Yaa Rakkoo qabu. Yaada bareedaadha. Inni godhuudha. Ati silaa waan akkasiin gootu yaadannoodha yoo ati baddallee si barbaadan footoo kaafachuun gaariidha makiinaa taargaa. Anamma laalle hamma danda'uun hanga danda'uuni Nasrii Anolee Kiyaar Bashiir isa kana amaan kaargoo tokko jaratanniin hamma danda'uun namni dhufee na himannaanu an haqa jara irraa hin fuudhaafi. Lakki nuti daarekti Argitee rakkoo tokko ijoollee rakkoo qabanii miti jechuudha. Amma amaan kaargoo osoo namni tokko dhufeetiin akkanatti carqii kiyyannarraa fuudhee na dhooggate jedhee namni na himate amaan kaargoo namaan akka barbaade gaafachuufi danda'u jechuudha. Argitee nama wal beennu hiriyyaa yeroo dheeraati. Jibriiliin kun akkasi. Siif galaa. Gatii kana ta'eeti. Yoo wanti akkasii isin bira ga'e nuu bilbilaa nu dursa osoo ol finne nuu bilbilaati yoo dadhabame ol baafna walumaan. Yaa anamma waan akkasiisani. Kanaafuyyuu mee amma dandeettaniini shamarran keenya immoo akkasitti jabaadhaa isiniin jedha. Isinillee warri dhiiraa gaafa birrii intala takkaa fuutanii deemtaniitu marattanii mana madaamii sanitti yalla kunoo akkaawuntiin kan kee kana akkaawuntii kee irra galchi birrii. Bas as kenni birrii. Amma bolla kuyeetitti birrii kan ta'e asiin si ergaa daqiiqaa 30 booda makiinaan si bira jira. Bakka jiru salloo kafiin ergitee miti. Illee fooyya'ee dabara amma bira dhaabannee ergine bira dhaabannee dabarsinee gaafa achi miseejii warra bira bu'eetiin hin jedhu asii birrii asiin harkaa irraa furan nama fooyya'eera asitti illee namu tokko malee. Kalaas waan akkasii san godhudha namni. Amma alkooletitti birrii guddoo ergan taanaan birrii kumaa ol ergan taanaan asii laal miseejii gara akkaawuntii baankiititti caggodha. Daqiiqaa 30 keessa dhaqee birrii san fudhata. Hagattis birrii san jijjiiruu baasuu hin dandeettu ati. Dhattee fuutee akkaawuntii kan keerraa baaftee gara biroo dabarsuu hin dandeessu ka Itoophiyaa illee jechuudha. Argitee waan akkasii san godhuu danda'an. Namni kennu osoo karamaan salphaan jiru
في الديت ما نتكلم قاتي قاب كاني متى ندبتي والله أنا فاهم أقول وجود أبي مسلكي ما يكاسون ما يلانا ألفا تاجرا والله كاسي ركون كابو كاسي يادا فما سيداهم في كنا ركيسا جرا والله أنا ما أقول بهي أكاس قدي يا رفاتي أكيد وان قدو أبي قستي نابني نتلوها سورة إسا كبتة ما دوي يتة سورة إسا كبتة لفتي وين يرتة سورة إسا كبتة لفتي أما قا فيما سي خانة تفيد وهواسة تفيدوك أبدان يومي ما تمخيل تفيد داري على فاطمة جتشو Amma dhugu maali? Ummata fayyad. Ummata fayyaduu malteeni. Saa kafaluu qabda Alfaatee ammati ulee sagalee uummata ijoollee Dubaay ta'uu qabda. Feemasiin aga ammaa jabaattee ifitti feemasa taatee as geesseemi mudhii cittee mataa kee beeksistee jirta. Habiibti ati mataan fayyaa sin qabu laal gizee isiin achi waa'ee gidee kanaan abboo eegalte wasaappi maa mubaarak iskirinshuutii godheetumaan itti achi ergeetti dawwali qofa jedheetumaan silkatiiti irraa gati. Wasaappi maa mubaarak iskirinshuutii godheetti achi ergeetti dawwali. Haayi. Akka uummanni si yaadatee sirri si booyu garee amma ifumarratti feemasan ta'ini maal jechuun hawaasaaf yeroo. Lakki uummata sagalee ta'uun baay'ee gaariidha. Isinii boo'aa ya deebisi. Gaafii natti maali caaltu walii. Dubbadhu Jibriiloo Gasidhiisa. Akkas namni wanni namatti waa himatuuf rakkatee dhufee nama himata. Isinillee namuma kanatu feemesii nama godha. Namumatu namatti amanee namatti dhufa nama rakkateef sagalee ta'uun baay'ee bareedaadha. Karama danda'aniin. Nama baltanamee singirrisa. Kun warri kaargoo ergachuu barbaaddani. Jara tana irraan ergadha. Isaa fi amaan kaargoo jechuudha. Jarri kun isin dhooggate taanaan koottaa. Anatu mataa jara gaggalchii asirraa isin irraa haasaya. Birrii teessan dhabdanis Dubaay keessa namni tokko akka heeloo jedhee jedharratti salbaayii takka paantii takka erganne. Deemaa karas deemaa Jibriil. Jarraan ergadha. Jibriil nama qarshii illee yoo taateetiin jette namarraan itti ergadha. nama amma fooloo si godhu deebisiif ijoollee. Argitanii namarraan itti ergadha. Nama qabuu dandeettanirraan fakkeenyaaf Jibriil amaaniin beeka. Amaan yoo kabirrii ergu taate amaaniin irraan itti ergadha. Isinis warri shamarranii mana madaamteessanii qarshii ergattan galchaa haqa namaa ofirra. Wallahi ijoolleen baay'inaan dura Dubaay jiru nu jala jira. Galchaa haqa namaa ofirra. Homaa isin fayyaddu waan ta'eef jechuudha. Galchi ofirra. Kanaaf birrii isaa siif ergee miti galchi atis ofirra. Maaltuma shaqaa guddoo san si keessa dila sanii jechuudha. Deemaa achirra gaa fooloo godhadhaa namni itti haajantan Jibriil nama laafinata guutuu qabu akka ati Warri kaargoo ergachuu barbaaddan isarraan ergadha. yoo nama arra maallaqa kara Jibriil deemtanii rakkoon sinirra geesse anatti koota haadha faatee anaan mataa gad deebisa haati faatee Jibriil gad deebistii jechuudha. Akkasitti dalagaa. Anaatu gadi isinii deebisa inni kun nasri malaali nasri yaanolii amma laalle ani hanga isaa nama jaaladhu hin qabu. Hanga nasri yaanolii nama jaaladhu hin qabu. Isa mataa isaa yoo taatee tinjette ana taate jechuudha. Ana garagalcha mataa isinii. Isiin Jibriil garagalchiti. Waaqa. Taate rakkoon qabu waa takka. Akkana. Waa takka rakkoon hin jiru. Kuni waaqa. Wanti beekamuu qabu tokkoffaa. Atillee Koomantii kiyya jala naa barreessaa yoo bakka biraa na dhabdan koomantii yeroon dalagaa fixee galgala rafuu deemu kaddaa dadhabdan namoota arra deemtanii Jibriil fooloo gootan rakkoon isinirra geesse yoo jiraatti Nasraan nama guyyaa saniitii waan akkanaatiin akkoottu koomantii jala barreessaa waan hin poosti godhe jalatti yoo dhabdan bakka biraa. Wallahi dhugaa. Fudhadheera waadaa keessan fudhadheera abshira rakkoon hin jiru warra har'a dhufeetiniin haarawatanii na dubbisanii rakkoon inshaallah rakkoon takka iyyuu hin dhufu. Hayyee. Wanti Hajartii rakkoon takka dhufu hin jedhamu warra kaargoo ergatu wallahi hojii bareedaa qabattanii. Wallahi. Argitee? Hanaani. Hojii namni sirra si nyaachuu danda'u miti. Hojii ati sirra nama nyaachuu dandeessu miti jechuudha. Warri kaargoo rakkoon qabdanii jechuudha. Maaliif jennaan? Jarri ofiisitti ergattee ji'a gara jettee fuutee biyya galchitaafi jechuudha. Rakkoon qabu ka warra kaargoo sun rakkoon qabu. Rakkoon ka warra amma birrii hawaalaa warra hawaalaa dalaganii fi warra hiqaamaa seeraa hojjechuudha birrii nama nyaataa jedhanii kan. Akkasii Jibriil keenya isin qabnu gaa hedduu sirraa qabnee jirra. baay'ee gaariidha yaada bilchaataadha yaada akkasii bareedaa kana argachuu anilleen itti gammadeera warri imaraatii keessa jirullee yaada kan akka fudhateetiniin fooyyessaa deemu an dhugumatti hanni badeera jedhee akka kiyyatti hanni badeera wal nyaachuun dhaabbateera jedhee gammadaa ture haa ta'u namni bakka jiru rakkataatuma jira rakkina kana waan jiruun karaa keessaatiinis ta'e karaa nama beekamaa namoota sheekaatu biyya kana keessa jira nama beekan biyya kana keessa jira yoo isin jalaa dubbachuu didan
kottaatiin warra isaanii gadi kanatti dubbadha akka isin jalaa dubbatan ni goona rakkoo warra yoo Suudii irraa kaayee fudhuu danda'a inni birrii. Warri Suudii illee hin dandeettan birrii Suudii dhayattanii birrii Itoophiyaa fudhachuu hin dandeessan. Akkaawuntii raggalchitanii jechuudha. rakkoon qabu kunneen hin beekanii maa akkanumaan malee hin beekamaadha kunni waluma keessa dalagama. Jechuun waan nama walii galuudha. Hundi isaatu namni hundinuyyuu bifa amma isaan jedhan kanaan bifa jarri keenya kuni biyya biraa ta'aniit